malee akka obboleessaa misi wal beeytan sanitti wal hin beeynu wuccaa garii kana ture kaan wuccaa garii ture garuu waan duraan gaasheenaan jedhee sirkii dhiimoo kana fa'aa naa sossobatuufi gizee inni dheengadda qabamu obboleessaa mi xiqqashoo qalbiin na cabe sini galee haguma isinii wal beeynu kanaa wal hin beeynu kama dhugaa dubbachuu yoo ta'e garuu obbolee ennaa ala kulli haal maal isin jechuu barbaade ulfaadhaa galatooma rabbi isin haa kabaju ijoollee kennamu ijoollee baay'ee wal hin beeynu yommuu ijoolleen baay'een obboleewwan kiyyaayyuu nama tokko yookiin lama tokko yoo taate malee nan beekanu yommuu gara nama kudha wayiin gayanii nama tokko mulaman na beeka nan beekan kuwwan eegaan wuccaa garii deeme warra dhalatan gaafa wuccaa garii deeme warra daa'imaatti jira obboleewwan humaan tiruu jechuu obboleewwan mana lama faadariin jaartii lama qaban maashaallah akka anaa kana hiyyeessaa miti rabbi raahmataa godhuuf yarmeeti yaawwachi lama qabanii ijoolleen mana ay guddollee nama lama moo tokkoon na beeka obboleewwan kiyyallee nama tokko moo lamaan na beeka kuwwan nan beekan gara kudha wayi obboleewwan baay'ee qaba irra hedduun nan beekan jechuudha baay'eedha garuu gaashee hunduu gaashee naan jiran kana beekuuf kana beeynellee gaasheedha garuu hangafa waan ta'eef gaashee naan jiran ka gaashee naan jiran sini galee haajicha obboleessa akkanaa qabdanii isin obboleessa isin hin beekne akkanaa dhamaa kana qabdanii garuu isin obboleessa akkanaa dhamaa kana hin qabdanii obboleessa ajaa'ibaati obboleessa ajaa'iba qabde obboleewwanti obboleessa akkanaa dhamaa kana qabdanii isin garuu obboleessa akkanaa dhamaa kana hin qabdanii koomenti barreeffame hin qabdanii kabara dargii fa'aa biyyaa baay'ee bara wayyaanee fa'aa biyyaa baay'ee hin qabdanii. Linqoosuu fi wal jajjabeessuu irratti kanneen argaman yoo ta'u kanneen giddu seentummaan duulaa turtan ashamaa akkam jirtu jechuunis nagaa gaafatan. Dooktor Asliin kanaaf jecha obboleessa koof waayila koo beekamaa obbo Mubaarik Musammaa jaalallee koo yeroo dheeraa irratti duulaa turtan baga salphattanii jedhan annaaf duulaa jedhee isin waamaan turree jedhan. Dooktor Asliinis obbo Mubaarik Musammaa gama isaaniitiin eega poostii kana sheer godhanii booda Dooktor Aslii faarsuu irratti argamu. Maaltu dhalatee maaltu maal ta'e kan jedhu guyyaa kaleessaa Facebook irratti baxabbaxaa oolan. Jala jira galchi. Kaleessa wal faarsaa oolan an koomendii jaraan barreessine sawwaruu bira bilbili koo guutuudha. Koomendii Mubaarikii fi sobdee jiratti wal lolti. Gaafa jennuu ragaa walii an koomendii Mubaarik sawwaruu isa reediin poostee sawwaruu isa Mubaarik poostee sawwaruudhaan oole kaleessa. Sinii gale akkuma nageenya Mubaarikitti sheerdaa godhaa natti kakataa jira fakkaataa. Mubaarikin fidaa akkamitti taraaramtan jennee gaafannaa gaayis. Asilitti sheer godhaa dhufanu. Akka taraaroman nu himuu qabanii dhufuu qaba Asliinis. Ittan dawwoolee osoo hin didan yoo jirri jirdan jechuudha. Akka taraaroman nutti himuu qaban. Uummata jara jedhee wal nyaataa ture bakkeetti dhiise. Namni tuu nama mariisisin deemee araaroma. Angaafa jiratti lachuu wal loltu joon maalan godhe giiftii dhibbaa kennaa waraabbataa ture. Wallahi keepirra kaa waraabbataa ture. Marcos galchi quba qaba kan quba qaba yaada si Marcos erga dhugaa hidhatee waggaa irratti mul'atu. Quba qaba erga Marcos erga irratti mul'atu hidhatee fakkaata Marcos. Hidhatee waggaa hidhatee jiru fakkaata. Utuun sawwaru Mubaarikii jedhee ilaala takka Asliidha jedhee ilaala warra jiraa jedhee wal fixaa ture yoo maal godhan jedheen yaada keessa seenee jechuudha. Ani koomentiin barreessine kaleessa sawwaruu dhumattan gadi taa'e kaleessa galgala jechuudha. Edal kanillee akkanan sawwaraa ture. Kunoo reediinis gaa baga dhageessan jedhee kan reedii sinan fidaa qaa meerre reediin eessa jira. Reediinis waa maxxanfateera. Marqosiin ijoollee itti ergan qabadhu nan dhabe iyyuu baga. Kunoodhaan jarattiin hin sobdi waliin lolle sobdee kana dura nama haasofsiisuuf hin sobdi
hattoota qudura sheritti godha. Maarqos welka. Nagaa jirtu. Nagaa jirtu akkam fayyaa jirta? Haala irraa breaking news as baatanii maal hoomaan dhageenya wannaati TikTok irraa yuubanne jarri bar gowwaa lafaa gidduutti miidhamne jechuudha. Hin argine Maarqos hin argineet. Ogaaroo argine ani TikTok seenaan jiru. Amma Maarqos kiyya nyaatamte sin agarsiisaa dubbisi danuunsa waraa olee sakaan hin finne hunda hin finne an kaleessa komentiin barreessin utuun sawwaruun oole mal. An komentii tokko barreessin jala taa'een sawwaraatu. Abdii thank you. Ajaa'iba yaa amiin nagaa nabuu garuu ka erga nagaan bu'e ka warri mana hidhaas firii ta'uu qabu malee maali warri gubbaarraa walitti raaramanii inni mana hidhaa jiru yoo ta'e maal firiidhaan hidhaadhe kun. Asili fida silaatee asilitti ishee nu godha. Fida asilis. Ajaa'iba ani bari mubaarakii. Ani mubaarak bar mana yaalaa jira ichaan jira ilaanni xumuree ba'e. Maarqos hin nyaatamte sheerii ergaa jirta wal faarsaan kun ilaal sheerii kun dorgommiirra jiru. Wanta immoo barreeffama kana fidee fi isa durii takkas hin jenneef dhaggeeffadha. Yeroo yoommi Mubaarak Musammaa yoommi leena 3 injifadhee osoo ati Turkiidhaa hin galleen waan ati rifeensaan dhaabbattu siif ergaa utuu ati Turkii hin galin. Jaraddiin isin galaafatte. Gadanutti kolfaa turani. Ajaa'iba. Sergera mari ararati fi Turkii dhanne malee ndala miti yaala fi miti mari ararara sule Ani bari shakkeen ture bar waan kana beektaa. Turkiitti waan taate deema shakkee ture namatti hin dubbanne malee. Turkii mari ararara ture masa tokko maatu murame masa lama fara jira. Qoy ofan guddisa isin guddisuu dide. Of guddisi. Ay Mubaarak tachi dhokate ka. Waan gaarii irra jira. Ajaa'iba. Asili irratti share godha guys asili irratti share godha. Eeme awwaa gaafadha. Kaleessa ta'e Maarqos ati tarii hin argine ta'uu malta. An kaleessa Ani bari ani gidduu kana TikTok irra hin jiru dhugaa dubbachuuf. Mubaarak inni maal irra jirta hin gaafan. Reefuun argare gaafan Turkii deemee ta'e isaanii waa hundumtu xumuramee reefuun namaatti quba qabnatteeti waa takka quban qabu dhugaa. Ani maal ta'e beektaa kaleessa nan sawware in kaasu jedheen yeroon argu achuma in sawware jalqaba in kaasu jedheen booda na jalaa kaasu jedheen ragaafan gaadha jedheen dafee sawware yeroo nan jedhu komentii walii barreessani komentii tii jabaadheen sawware yeroo nan jedhu Mubaarak ammoo sheerii itti dabal ammoo raqeen sheerii sana sawware yeroo nan jedhu godhu amma fedhe wal jibbinullee amaaf waliin kenniin waan jedhu way qoy nan fida qoy argaa jirta miti Maarqos ilaal amma fedhe wal dhabnu miidhamuu walii hin jaallannu. Maashaallah. Sitte bari gara gidduu ofuma kolkolleen gidduu as fiigaa ture bari gidduutti miidhame ofuma. Isaan maal ta'e isaan barbaada ol beeku. Amma waraanni sun eessa goraadha bara amma waraanni suni ka asilii jala bilookamee jiru ka Mubaarak jala bilookamee jiru baaftuu hin jiraa maali abdii daran bagana gaan dhuftee asumaanu. Ulfaadhuna baabaa kiyya maashaallah araaramni bu'uun waan bareedaadha. Yaa Maarqos nagaa Joon. Nagaa abdii akkamati. Nagaan dhuftan hundi. Jirra mannaa jirtu. Jira dhugaa. Lakki amma dibadho jee dhiifama. Itti fufi har'a ganama sandee ganamaan lakki oduu gaarii jira akkas oduu gaarii akkas akkasiin gaafa nuti namatti tolu nus kana barbaadna. Waraanni kasuutuma suuta hiikkataa kan waraana rakkinan qabu ammaaf warri gubbaarra jiran yoo araara buusanii kan waraana rakkinan qabu isa suutuma suutaan gara mana mareetiin deemsifama achumaaf. Amma Mubaarakiin wanti nuti Mubaarakiin gaafannu waliigaltee mana hidhaarraa ijoollee baasuu irratti wal dhabnee jirra ammoo. Gaa'isa asilitti share godhaa irra deddeebisaati. Ilma gaafannaa rakkoon tokko hin jiru eega fixattanii waaggoota nu qabdu aboo asilii irratti share nu godhaa.
asliin mana kana dhufuun qabu. Mubaarak jira waan ta'eef marii marsaa lammaffaa otoo hin xumuranii mana kana galuun qabu. Araaruman ka. Marii qabu ka marii marsaa lammaffaa qabnaa jechaa jira bar Mubaarak. Marsaa lammaffaa namoota jara deeggaraa ture sana maal godhuudha kaayyoon namoota jara deeggaraa ture suni hin gatammoo humni waraanaa jara deeggaraa ture saffisaan lolaa ture suni eessa geeffamu. Inni Mubaarikii jedhee asli arrabsaa ture qillinxoo jiru sun inni asli jedhee Mubaarikii arrabsaa ture suni eessa dhaqa. Foolaatti galu ka. Kuma akkasitti hin gaafattu isa. Waa'ee Mubaarak dura gaafadhuuti ergasii booda aslii gaafanna. Amma eessaa deemanii kana ati gaafadhu. Akkamitti araaromtan gaa hin araaromne jechuuf kunoo komentii jalatti isin guuraan oolee maaltu isin araarse ofumaaf araaromtammoo jaarsummaa wayii teessammoo waan nuti hin argine miidiyaa irratti gaa rippilay walii godhaa jirtu waliin dubbattaniittu rippilay walii gootanii waliin dubbataa turtanii maaltu akka isin araaromtan isin godhe mee. Tokkoffaa irratti nageenya buusuu irratti walii mallatteessine si galee lola dhaabuu irratti walii mallatteessine ustaadota guguddaa maqaa jalaa waamuu hin dandeenyetu dubbicha qabanii jiru yeroo dhumatee dubbachuu wayyu amma nageenya buusuu jaarsummaan keessan qabamee jira. Waliin haasaa jirtu araaromtanii jaarsummaan maa inni reeka dubbatamu sinoo kunooti akkanatti maqaa waliillee meeshin gootanii poostii waliillee akkanatti sheer wal gootanii. Waliin haasa'u waliin du'aa kadhataa irraa waliin haasaa irraa innis rabbi si haa fayyisu na ergaa jecha dabarsaa jira. Si galee innillee haqa kee badeefaa rabbisiifa baasu jedhee yeroo inni si eebbisee poostii si godhatu jira. Kun hundinuu maalirraan ta'e qoy. Maal jettee? Amma guutummaan guututti kana jedhee dubbachuu hin danda'u garuu maanguddootu gidduu keenya jira. Maanguddoonni gidduu keenya jiran yeroo jala xumuranii kaaniyyi asbaanii dubbanna garuu marii guutummaan guututti waraana dhaabuu irratti walii galleerra. Waraana dhaabneerra. Garuu amma ganaa waraanaa wajjin immoo marii godhannis anis ammas immoo waan tokko irratti wallamne namoota bilookii keessa maneedhaa keessa jiranu ani hin baasu irratti walii galee hidhaarra. Warri bilookii fi waraanni sun dhiifaman qabu jechuudha. Dhiifaman qabamna bira. Siloo gaafa jarri waraana keessan taanu waraana godhatanii deeggaraa turtanii har'a kamitti dhiifaman qabanuu jettu achiis dhiifaman qabu jedhan rakkoon ta'u. Inni dhiifamaa godheeraa jedhee waraanaaf hangaruu dhiifaman waraanni amata hedduun irratti babba'ee hin baanu jirri. Hidhaarraan baanu yoo maqaama. Waraanna silii jalaa biloo kame sobdee akka nannu gootee jedhee sitti hin deebi'u reegana. Eenyutti anatti moo? Waraanni kee duraan eegaa sobdee jechuun gaaffiin tokkummaa dhugaa gaaffii makooti amma erga haraarri haa ta'u jedhame gar lamaan nuti haraarri haa ta'u erga jedhame qaama tokko araaramnee qaamni tokko yoo dhiise akkami wanti kun deebi'ee araara guutuu ta'a moo just partially yookaan immoo haguma tokko gootanii ergasii booddee amma haraara dhugaadha jedhamee fudhatamuu hin danda'a kun. Galatoon Maarqos gaaffii bareedaa gaafatte tokkoffaa marii araaraatu eegalame malee hin xumuramne tokko lammaffaa mallattoonni walii mallatteessine tokkoffaa waraana dhaabu waraana dhaabuudha guutummaan guututti waraana dhaabu nageenya uummataa kennu. Kana nu walii mallatteessine ammaaf. Isinii galee naa galeera garuu Mubaarakittuma dabalee amma fakkeenyaaf waraana iyyuu amma guddaa silaati isin kan isin rakkinni amma isin gidduu jira miti. Rakkinni guddaan kan uumame isin warra marii waraanaa osoo hin taane balaa gurguddaa hawaasa keessatti kan uume akkasumas namni
akka wal fixu akka wal nyaatu kan godhe waraana kanaadha malee warra marii waraanaa miti. So dursa silaati akka seeraatti kan godhamu qabu waraanni deebi'ee waraanni gorfamee gibbiitti deebi'u qabu. Inni akka dubbatetti waraanaan qabudha. Walumaa galatti bakka maanguddoota yoo rabbi jedhe yeroo dhiyootti siniif hinna. Yoo walii galtee mallattoodhuma walii mallatteessine siniif hinna dhumna maanguddoota.